Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoota qophii Oromiyaa 24 seenaa onnee namaa madeessuu fi deeggarsa keessan guyyaa har'aa barbaadu. Namoonni deeggaruu barbaadanis toora feesbuukii maqaa Wabii Mararaa Guddinaa yookiin Abdii Fiixee keessaan dubbisuu ni dandeessu. Yaanatti dhihee hamileen koo bu'ee bu'aa qofaan ta'ee iji koo na dubbee. Biyyi lafaa kun namoota isheerra jiraataniif ilaalcha adda addaa qabdi. Kaaniif garaa laafetti yeroo taatu, kaaniif immoo garaatti jabaatti. Akka waan namni dirqamaan iyyata galfatee gara isheetti dhufee, kaaniif haadha taatee, kaaniif immoo ba'aa taati. Namni filannoo isaatiin rakkina waliin walii galee jiraatu hin jiru. Qabsoo ilmi namaa jireenya waliin taasisu keessatti ta'iiwwan nama gammachiisan akkuma jiran kan nama gaddisiisanis irra caalaatti ni mul'atu. Tokko tokkos yeroo dhaga'amuu fi ilaalamu otuu dhalachuu kee hafeeyyuu maal ta'ayyuu jetteetu uumaa waliin walitti bu'uu feeta. Maaltu har'a kana akka barreessituuf si kakaase jechuun keessan waanuma hin oolle. Seenaa laphee namaa cabsuu fi kunis jiraa jedhamee amanuun namatti ulfaatu isinitti himuuf hin jira. Maatii akkuma nama kamiittiyyuu waliin bultii ijaarratanii jiruuf jireenya isaanii gaggeeffataa turan tokkotu jira ture. Bakki jireenya isaanii magaalaa Amboo keessa yeroo ta'u, naannoo maqaa addaa Goosuu jedhamee waamamu keessas gammachuu fi jaalalaan waliin jiraachaa turani. Abbaan manaan mana kanaas ofii fi maatii isaa bulchuuf jireenya waliin nama wal'aansoo wal qabaa turedha. Otuma bu'aa bayii jireenya kanaa waliin olii fi gadi jedhuu gaaf tokko dhukkubsatee mana yaalaas deeme. Mana yaalaa deemees erga of ilaalchisee booda dhukkubni isaa kalee akka ta'e doktoroonni itti himani. Baay'ees kan nama ajaa'ibu erga kana dhagahee booddee haadha manaasaa waliin mari'achuun yaalii gahaa argachuu akka qaban murteessanii haati warraa isaas abbaan ijoollee ishee fayyee akka ilmoo isaanii waliin guddifataniif aarsaa dandeessu hundumaa kaffaltee isa dhibamsiisuuf murteessuun hospitaala ciibsite. Abbaa manaa ishees cimsitee jajjabeessaa obsi fayyiteetu ijoollee keenya waliin guddifanna jettee isa waliin turte. Haa ta'u malee garuu haadha kanaaf dubbiin akka isheen yaadde hin taane. Hammuma abbaa manaan ishee hospitaala keessa bubbulu isheetti ammoo hojii manaan baay'atee jireenyi haadha kanaas boqonnaa dhabuun takkaa hospitaala takkaa mana keessatoo jettuu baay'eetti dadhabde. Abbaan manaan ishee naaf fayyee ijoollee keenya waliin guddifanna jettee kan yaadde ishee fi ijoollee ishee lafarratti dhiisee bakka namni deeme deebi'uu hin dandeenye boqochuudhaan jalaa dhaqe. Silaa kan rabbii takkaa ta'eetii hunduu ni boohani. Haati hirkoo tokkicha qabdu ijoollee ishee waliin watwaattee wanta fiddus dhabde. Garuu kan waaqni fide lafti ba'aa hin dadhabu akkuma jedhani seera uumaa guutuun ijoolleen abbaa isaanii, haati immoo abbaa manaa ishee awwaaluun galanii taa'ani. Kanaan booddees ba'aan hundi haadha manaa irratti jige. Kophaa ishees hojii manee abbaa manaa isheetti kenne ijoollee guddisuu hojjechuufis dirqamte. Haati waan tokko homaa hin qabne gullitii keessa nagaduun ijoollee ishee arfan haadhaaf abbaa taatee jireenyatti fufte. Abbaa manaa ishee kanaafis ijoollee durbaa 3 fi dhiira tokkos deesseefiiti turte. Ijoollee ishee kunneenis namaa gadi hin ta'ani jettee abbaa dhabuun akka ittiin dhagahamneef ganamaaf galgala gabaa keessa otoo gurgurachaa jirtu ammas haadha kana qormaanni cimaa fi gaddisiisaa ta'ee inni lammaffaan maatii ishee qunname. Mucaan dhiiraan tokkichi isheen qabdu mormii dhiyeenya kana sababa yaaliin ajjeechaa Jawaar Mohammad irratti yaalameen Ambootti fincila ka'een irbaata rasaasaa ta'e. Tarii guyyicha yaadachuu ni dandeessu. Guyyaa itti haadha mucaa abdeef miti ijoolleen Amboo gadi jedhanii lafa arraabani ture. Baay'ees kan nama gaddisiisudha. Haati tokkicha mucaa qabdu rasaasaan dhabdee hunduus boo'ee boo'ichi nama galches hin qabu waan ta'eef awwaalanii taa'anii. Ormi awwaalee haa galu malee haati deesse mucaa ishee dagachuu waan hin dandeenyeef ganamaa galgala boo'ichaan yeroo kaan ammoo bakka awwaalchaa deemuun baay'ee gaddaa turte. Gaddi ishees baay'eetti cimuun isheenis dhukkubsattee daandii ilmoon ishee fi abbaan manaan ishee imalan hordofuun dubartoota 3 walitti dhiistee godaante. Kun asoosama miti. Harmeen ijoollee 3 dhiistee lubbuun ishee dabarte. Kanaan booddees haala jireenyaa ijoollee 3 kanaa tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Abbaa, haadhaa fi obboleessa du'aan kan dhaban ijoolleen kunniin haadha isaanii awwaalanii torbee lamaan booda jireenya daandii irraa jiraachuuf dirqamani. Beellis ciisa isaan dhowwinaan harka namaa laaluun dirqamatti ta'e. Manas daangaa Amboo fi Goosuu irraa qarshii muraasaan kireeffatanii keessa jiraatanillee namni irraa kanfalu dhibamnaan jireenya daandiif saaxilamani. Amma immoo jireenyuma keessa jiraatan
jiraatan kana mucaan hangafni waggaa 14 mataa isheerra taasisuun waliin dhiphachaa jirti. Haadhaa fi abbaa obboleessa dhabaniiru. Fira dhiyeenyaan rakkoo isaanii kana furu waan qabanis hin fakkaatu. Garuu bulchiinsi magaalaa Amboo rakkoo ijoollee kanaa hubatee bakka lafa mana irratti ijaarratan akka kennuufi abdii qabna. Rakkoon bakka jireenyaa kun akkuma furameen ilmaan Oromoo keessaa fi alaa walitti dirmachuun mana ijoolleen kun keessa jiraatan waliin akka ijaarruuf waamicha dhiyeessineerra. Kanas yeroo gabaabaa keessatti akka raawwannu abdii guddaan qaba. Onnee ijoollee kanaa kan du'aan madaa'ee rakkoo biroof akka hin saaxilamneef haa baraaruun jedha. Nagaraa Dhugumaa. Jaalatamtoota qophii Oromiyaa 24 barreeffamni ammaan kana isiniif hin dubbise ijoollee armaan gaditti suura isaanii ilaalaa jirtan rakkoo isaan mudatee fi haala isaan yeroo ammaa kana irratti jiranidha. Yeroo ammaa kanattis namoonni bebbeekamoo artistoonnii fi namoonni biroo garaagaraan ijoolleewwan kanaaf rakkoon itti aanu akka isaan hin mudanneef baay'ee gargaaraatii jiru. Isaaniin illee hedduu galateeffachaa nuyis akka lammii tokkotti maal gochuu qabna jennee yaannee namoonni biyya alaa jirtan obboleessa keenya Abdii Fiixee karaa toora feesbuukii isaatiin qunnamaa jecha namoonni biyya keessa jirtan immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaan akkaawuntii iskiriinii kanarraa argamuun erguuf hin dandeessu. Akkanumallee dabalataan baankii daldalaa Itoophiyaanis akkaawuntii waan qabaniif maqaa ayyaantu sirnaatiin waan banamee jiruuf isaatiin illee bakka jirtanii teessanii deeggaruu hin dandeessu. Namoota muraasaa yeroo ammaa kana deeggaraa jiran keessaa maqaa isinii dha'uuf yoo barbaachise artistii Galaanaa Gaaromsaa qarshii 20,000 gumaacheera. Obbo Nagaraa Dhugumaa qarshii 50,000 gumaacheera. Akkanumallee obbo Ayyaanaa Raggaasaa qarshii 15,000 gumaacheera. Guutuu madda kanaas liinkii toora feesbuukii wabii Mararaa Guddinaa kan jedhu diskiripshinii jalatti waan isiniif kaa'uuf isinillee guutuu odeeffannoo isaa ilaaltanii akka deeggartan kabajaan isin gaafadha. Warreen qarshiitiin deeggaruu hin dandeenye immoo Rabbii obboloota kana onnee ittiin rakkoo kana dandamatanii addunyaa kana irratti jiraatan akka argataniif akka kadhattan kabajaan isin gaafachaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Ijoollee koo oola deemtuu kiyyaa sopheekoo ilmoo koo marreemaan koo gaaddisa koo.